dhiira lolli hin boochifne, dhiira waraanni hin boochifne, dhiira qawwee qabatanii gaafa itti deeman imimmaan hin buufne, jaalalli biyyaa isa boochise. Jaalala biyyaatu boochise otoo hin taane obboleessa kiyya. Obboleessa kee dhaggeeffadhu. Jaalala biyyaatu boochise otoo hin taane diroonii qilleensarra deemtu ifaa keessatti laalee boo'e namichi maal taate ati? Doktor Abiyyi biyya jaallata jetta. Otoo biyya jaallatee silaa Itoophiyaanota jaallata, lammii Itoophiyaa jaallata. Biyya jechuun biyyi takka kan isiin itti biyya jedhamtu, ulaagaalee biyyi takka ittiin biyya jedhamtu keessaa kan jalqabaa ummata isiiti. Doktor Abiyyiin gaafa Itoophiyaanonni du'an hin boonne. Inni gaafa Itoophiyaanonni buqqa'an hin boonne. Inni gaafa Itoophiyaanonni godaanan hin boonne. Inni gaafa Itoophiyaanonni biyya namaatti arrafaman homaa ittiin dhagahamne, harka isaatiin ajjeesuu waan barbaade godhuun, buqqisuu waan barbaade godhuun isatti hin dhagahamne. Inni nama lafarraa buqqisee bakka namarraa buqqisetti mana jaaru. Inni nama buqqisee laayitii dhaabu. Inni nama buqqisee karaa ispaaltii galchu. Inni nama jibbu sun biyya jaallataa jechuun amma fakkeenyaaf biyya jaallata yoo jenne dhugumatti namni biyya isaa jaallachuun dirqama. Namni kamiyyuu biyya fi uumamaan jaallata waan namni jaallateef godhu otoo hin taane. Jaallachuu jechuun ammoo biyya wanni jedhame ulaagaa ittiin biyya jedhamu qaba. Mootummaan tokko gaafa dhaabbate ulaagaa mootummaan tokko ittiin dhaabbatuu keessaa tokko uummata isii, daangaa isii, waraana isii, mootummaa isii yookaan bulchiinsa isii. Biyya kan kee jaallatta jechuun gaafa lammiin kan kee buqqa'u, gaafa lammiin kan kee ajjeefamu, gaafa lammiin kan kee gorra'amu, gaafa lammiin kan kee godaanu, gaafa lammiin kee biyya namaa keessatti hidhamu, gaafa lammiin kan kee tuffatamu, gaafa lammiin kan kee arrafamu yoo si dhagahame dhugumatti biyya sana jaallatta. Gabaasni dhiyeenya kana baay'ee tokko akka jedhutti Itoophiyaanonni waggaa tokko keessatti nama 100,000 fi 50,000 oltu biyya isaatirraa buqqa'a. Wanni sun isa maaliif hin boochisne? Biyya jaallata jechuun inni nama hin jaallatu, lafa jaallata, bishaan jaallata, karaa jaallata, ifaa jaallata, bareeduma jaallata, garuu uummata hin jaallatu. Akkasii akkamii biyya jaallata jechuu ni dandeenya ree? Bulchaan tokko ani amma gaafa maqaa Itoophiyaadhaan gaafa lammiilee keenya arrabsan wallaahi natti dhaga'ama. Dursee lammii isaa jaallata jechuun biyya jaallata jechuudha. Yoo silaa lammii isaa kan jaallatu ta'e dursee lammii isaatiif waan gaarii erga godhee booda waan lammiin sun itti bashannantutti sana booda itti tarkaanfata jechuudha. Waanuma argitan faarsuudhaaf malee kan boochise ifa inni ilaale malee Doktor Abiyyi lammii Itoophiyaanotaa irraa dantaa hin qabne. Projektii Itoophiyaatu eebbifameedhaaf ni boohan kijiba daangaa hin qabne.